miira keessa galee waan kanallee godhe ammoo isin obboleessa keessan xiqqaadha kaballeeyse aymanis ta'e faraanis ta'e rabbiif jecha dhiifama godhaafiidha bakka tokko kanatti eenye kabajaan jaalalaan taphaa gammachuudhaan yaada jiru walitti ibsinee tasliimirraa faraan maal qaba warraa qabu moo warraan qabu yoo faraan warraan qabnee micoota na roorrisu jira karaan waada haatin Hussein tasan siwajji wal mari'an ninsa dhufeeti haasawa jijjiiree goolabee waan hin taane hunda ol ba'ee haasawaa jira. Natilali jalalateti wanamite arda bordufta osun edu natite. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagayaa fayyaa jirtanii salaamata gaafadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota maatii chaanala keenyaa salaamtaan tiyyeetan onni irraa burqaatee isin bira geessuun isin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamtoota fi daawwattoota maatii chaanala keenyaa bakkuma jirtan maratti salaamtaan teenyatan onni irraa madditi isin haadha qabdu isin jaa. Akkasii daawwattoota keenya biitii teenya xiqqoo ni qabbanooti. Huccuu uffata qabbanaa uffannee dhufne. Arraan tana Aymanii fi Faraanii tun na biratti argama. Akkasii daawwattoota keenya Faraan dhufee bahara xiqqoo waan wal mari'annuu jira daawwattootuma keenya fuula duratti waan walii ibsinuu jira. Kaameraan uufaayi salaamata gaafannee san booda atillee yaada qabnu asuma irratti viidiyoo irra si ibsinaa akkuma daawwattoonni keenya illee dhaga'utti naan jee. Anilleen irraa hin gammade maaliif jennaan namni yaada qabu kaameraa fuula dura walitti himee kaayatee dhugaa jiru walitti himuun rakkoon qabu. Waan isaan na mari'achuu deemanii fi yookaan waan na ibsuu deeman walumaan kan laallu ta'a saniifuu karaa Faraaniin isin dabarsa. Faraan. Ma mariitiin ta'e deengadda gisee nu qabdan san waada nu seentee turte. Waa hundaa isin irraa hin fixaa maarreettee hamti sababa keetii fi gadhiisne haa yaaddo sanuu sababuma ati jirtuu fi yaadduma sanuu alhamdulillahi gadhiisne jirra. يعني خامن تنا يادون كوادا خاتم حسين تسن سوتش والمري النساء دفيتي هاسوا تجيري غولبي وان انتهى من دول بيها هاسوا جرا اما خاو دبنتو كانت نديرا تنسين مال جهاز وان برا فيتيتي هاسوا انتانه ورخيني خاو ورخيني بيتني انيس كتربان تكبرن دينه ايست تورتي مار ريجاني نغغافتني خايسانس فتيانس برا ديتي تورتي مالي في جايين لولوني أنيس كنا في كنتي وريت أنا في نمني مفنيجي اتهامه خيسة بسيفي ورد الناس اتلاقن مني ساني اتلاقني خاك أرمو ما تلالو لقن أمو إني أكا إنسان أرمو ما تلاقن سن فالليسيتي نخلتني مرة جيتي وان تان عنده خلا في مرة ويعني وان تان في دي نتيجة ورغيان هاتيني ببانكيا أكم أروما تتكني لا لما لي خلاف دينه. مانغودوما يعني. يعني خلاص سي ما خنيا بدي فما قولي جاني ثم يعني أك أروما تتخا إسالة لو كاني بجباتي جاني خا أنيس يروسني تنا في بانكياسي بانكياس نالولي ترى خا تنافين سوشيال ميديا ركنت ترى. بيزي خيسان جراسي تلي دفون ركمني دي فما. أران ترى دفع خاجزين سينة لالة شبكة تلي بوت تنجرو جزين سينة لالة إسا وانا كنا كرونا كره سلا خابل هنياس لكن عادي ده إسا نكرونا ما تي لكن يلالن أما واي خا يفهم مسي جيول به هاساوتنا أن يفهم إسا نقولوا فيه دودا كان جمد الحمد لله أما خا دبيت يا فتتسلم تنا أيستي قولبي خا يجوكال الرخاء ديسه يعني خليفة مساعدنا أشتهاي ناقول مساعدنا فولا والدورة تانية ولتي خا أفان نجات إنك أتيتو بديت أنا رجلا وان جرافة ريفتي ليفة منانجي تنا أنا بينه أخا والدورة التانية نمتا كويو والدورة تاعه ليفة مولينجي سنتولتي أنا مو ليفة مساعدنا ناقول فالحمد لله إتو تكان جمدي بس كاو يعني وان جرافة سنارو استنا أنا بينه دراغس تونا قبته تاو الله أعلم يعني بيهو أمو يو أنا من تكو جتي درة تاعي يو ديفا منانجي
الردس من جا كاجابتي نطلع وايد تسليم تناس كيعني أشمتي قول بيت وفيه تدي فهمت أنا بنون ولا قلت لكم قبو أتي جرا تناتي تواني جا تتسليم تناس دبي تنا دي فهم جيتما تقال الرهاي خيسا بوفر دبي أنا ما أكون نافين تو دوغارا بيو جنة أنت لا تنا نسا أجر قارتو جيتين ما نسا كيس خيري هذه بيتين شرين الرجال هذه خا ندور أجر قارتو أنت لا أنا يعني إسا أجر قارتو جام نسا كيس شرين الرجال هذه أكمل أيوة أنا قرر قلت شيء أكيد يعني هالكم ميكا مثلا كنا وريره أكتي ندور جيري وان إنتان هندا كان أكا وان إنتان هندا نمني وان إنتان نقول الشيء إسخايستي إس بريدا دبين تيجي جواب دمتيمو يادون بيادي وكسي ولي قلة الدادية منه ناتو يسندو لا يكتدين ده إنما ما تيجي جلين ده يدكني لالان أني فران بيفهم قوليتي في إنجراجي دبي قولا بيخيس هبيه يفهم أنا ما بقول نتو بريدا بقدي يفهم سيقوله قرومو تسليمي في أناس خوالا فان نفي ده إيسا وايت يا في تسيدنا اللي وصويتو إسني ولي إنقطعي لالين أكنما كيسا به ميجيو تناني تولا أكيسا أولتو أكا غرغرتو في نسبير جيسه إنما أنا ما في ميجيو ولا فان دي بسه أما غافنا إني ولي مفنبو دان دي فمنا أقوله أشوما غولا به دبي تنا كاتيه تسني كندومين كيسا به وانجو يعني بريدا دي فما غسيكو ده أتلين دي فما مقولي فرقون كبواي دي فما رتي أمو واني جروما لني بيتا دوغادا يو بابا نمي توكو يغا ولولو بودان آري بودان دي فمني نجرا دي فما نما قدو اللي ربي لين يدو جالتا نما دي فما نما قدو ربي لين دي فما يسا قدا أمو دوغادا واي تسليم الرتي نتلين حقا دوغا جرو برو فينا واي تسليم الرتي دوغا جرو سام برو فينا دوغان جرو سوني ماي أني أكان قلنا سرتي سركات رتي إجانا أكان دبي رجيتيس تسليم يادون فران هما تكتين كابوجا ما لك يسين نياتي ملء واتكتين كابوجا فران أمو إن تكاباجا خان الرامتي مال فينا نبي تواي تسليم الرتي إسينيس أكو مانجل كابا واي يادوتي في واي فران الرتي سيني دبدتي فرانيس المورموتي يادونيس المورموتي oromoon nu biratti takkuma takkitti ija bitaatii fi ija mirgaati garaagarummaan qabdu jechuudha. Arrillee tasliim faraanii wajjin na biratti ija bitaa ija mirgaati. Yoommoo rabbi birattillee nama birattillee intalti dhalaatii fi ilmi dhiiraa tokkoo miti. Intalti dhalaa dubartii jechuun dubartiin amaanaadha. Hedduu أنا قفوا صنتين ولا ينكن يفكرتوني خياس خبراتيس ركود برتي أركاني جالسون برتي ركسون هدو وام فكتورة أنا ساتو فراني ساتو برتي ركتوران بردا بچون دركام ركونا بما فئ بيراو دا بچون دركاما نمو مانو بيرا في دلا سالانو سونجنة غرو خيستي موتا برتي دا تعداتي برتي نمانا دا بيجنا ما فا خيستي خيساو دبرتين يوني تقداد دار رجيسه هدو جنكمتي هدو ركتي إيرا في دبرتين توكوميتي أني واي فراني رتي مالين فدا يادولن أكدو بيتنا خيسا أكنت كفرانجي خنا بودوغا أنون فدو مالين جالكاباس وري والدبي إسالماني خفرانو ما تكتين كابو تسليم الجوز يادودا بكتو كوكنا تيني كبجان جالالان تاباغم مچودان يادا جرو ولتي إبسنه تسليم الرافران مال كاب وراقب مو وران كاب يو فرا وران كام نيم چوتنا رورسو جرات فران اتي اوبوليس خينيا ميچوني سوبوليتي تينيا اتيرور ريفتين نتي فرا واني في تينيا دندين كودو كام غواجو اتي مو كام بكتا كتينيا يجو ديما يادوتي في فران امو ديما يادوتي في فران ديما تسليم الراخي مالي هجام براي دون جلتو ديما تسليم الراخي سينا غرغلجه انيمو تولم جون تناسي اول توجين سبرا فيجي فران تولا سبا اول توجي برجي سونيس هاكلا تومو يدو بريدا ilman keessa kophaa taa'u jirjee bira geesse.
deebi san gubbaa yaaddoon michiyyoo qoqqorotee haasofisiise akka inni maallaqa irraa nyaachuu jiruu fi tirooresu jiru arge gaafa san wanni isarra jiru faraa yaammateetuma bira kaa'ee michootan akkana goote jee dhugaa jirutti fi wal fudhachiisuu dandeeyu sunaa dabartuu kun hundi hin godhamne eega kun dabre ammoo taas dhaabbattu amma maali ana yaaddoodha faraanii nama biraallee idaanne waa'ee yaaddootii fi waa'ee faraanis waa'ee tasliimii fi waa'ee faraanis dhugaa jirtu bakka galchine qalbii fayyaatiin garaa qulqulluudhaan daawwattoota keenya fuula dura teenye akkasitti haqa jiru lafa tanarratti mul'ifne isaan sadeenu nuuf tokko ija bitaa ija mirgaati akkumaan jalqaba je'ee dubbii tana xumuruu qabnaan ja'a waa'ee yaaddoodha akka inni dubbii keessaa ba'ee siimichiyyoo akka ta'ettu kana wal dorkee dubbii ittiin keessaan baane kasii mana hija jirti amma huni dhageessi haasoo nuti asii haasoynu sanirra yaaddoo sanaatu yaamee anamma waa'ee mata siliimii fi keetu yaaddoo duubaan dubbadhu yaaddoo yaameetiin yaaddoo as teessisee yaaddoo kasii maal sitti himatte gaafa duraa kan akkamis bira dhufte kana akkanan na bira dhufte maali rakkoon isii tasii himatte haa rakkoo amma dura sitti himatte san kun waan illee narratti haa himatu jee akkasii wal dura teenye tasliimii fi teetis barra tasaatii fi teemmoo duraanuu finne hanqaafes bakka takka waliin teenyeef finna akka yaada kiyyaatti gaa akkanaan jaa ayman akkasume irra kootu asirratti dhume keetirrattuu nuuf guutuudha nuti duraanis wanni guyyaa hanga kana bubbullee obsinee taa'u jirruuf yaaddolleen eegee hidhaarraa ba'ee ijoolleelleen duwwaa guuramte ijoollee isaatis galfatee haa tasgabbaawanii inneetuma tasgabbumaan suma eegu jirra hanguma bahar nu yaamu inneetti taa'u jirra har'a immoo haasoo yaaddoon viidiyoo irratti waraabee gadhiises dhageeffanneetuma waan kana bahar akkasirra waadaa walii seenne har'a inni noo maalirra jira bahar bira dhayineetuma hubannaa jennee dhufne rakkoon qabu san waan ati jettee irratti nuti nuuf guutuudha waan ati jettee hunda ni fudhanna jechuudha. Galatoon. Ni fudhannaa bas kaa maali ammaan tana tatasliimii fi jettee ammoo khalaas tatasliimii fi tiyyanii finna ammoo tanisaa tana bakka akkam dhiifama naa godhe yaani dhiifama achirra naa godhe if keessatti waa dho'isuuf haadhaa jira antana yaani dhiifama akkanatti jiru kanatti yoo nu bira dhufe fuula dura dhaabbate ani dhiifamaa isaa hin amannee waan juusura isa jira dhugaa namni akkasu wal godhe yoo bakka takka taa'ee ati tana qabde waliin hin jiin shakkiin nama keessa numa uumamti ammallee yaaddoon dhiifama siif godhullee akkuma reefu jee siif inni waliif fayyitanii inni achiin keessaa dubbii tana keessaa ba'ee michiyoo miskiintitti khalee mana isaatti dhalaan dhiirti namni meeqa wal faraqaatti dabranii dararaa turan itti dhaqanii haana sii deemaa lasii goota jee nama hedduutu michoo tana dararaa ture wal faraqaatti jechuudha ni garraa viidiyoo adda addaa irra waraabuu turanii tanaas akkanuma dhiisee keessaa ba'uu yaaddoolleen sirrii miti ba'uu sin qabu dhugaadhaa gaa inninis eega dhufe ilmaanii jecha deddeemu jira anilleen dawwalaatii siin jira keessaa bees hin jaamu amma dura maatiin teetti dhaqumaa fi kanarratti wal qabsiisee inni ani mucaafillee dhiifama godhee daawwattoota kiyya isinilleen dhiifama godhaaf waan jiru viidiyoo irratti arkeetiin jira dhiifama namaa godhuu fi dhiifama namaaf kadhachuulleen hedduu gaarii haa galatoomu garuu immoo yaaddoo inni chiin dhiifama godhee baaroo maaliif callisee waan jiru taate kaafte irratti anis hin callifne waa'ee ijoollee isaatii fi tajaajiltiin inni sanii jira anilleen egaan dubbii sanboota deebi'e ajaa biraa kaleef dheengaddallee ajaa biraatiif hin deemu jira kanumaatu xiqqoo sirraa illee akkaan sii dawwalee kootu kanan jenne na godhe ammoo yaaddoo amma ijoolleen isaatis mana galtee jirti ni yaama danda'u itti dheeyina yoo inni ijoollee bira jiraate akkayyaatti yoo bira dheeyine irra naa wayyaa itti dheeyine obboleessa kasarra guddaati ittuma dheeyina sii turra xiqqaadha itti dheeyine akkuma aadaa qabnutti heera qabnutti yaaddoo sabaa dhiifamni faraanii goote dhiifama akkamii
shakkiin faraan keessa jirtus tana jenne akkasitti jechuun dhugaa jirtu wal dura teenyee walitti himne dhiifama sangaraa qulqulluu walii gootanii akka obboleeyyaniitti akka obbolummaa boru deebitanii waliin jiraattan waan akkasii irra dalaynee akkasitti xumuruu qabnaan jaa akkasii daawwattoota kiyya yaada yoo qabaattan dabala. Innoo khalaas kan nuti yaadni keenya kanuma wanni ati jettu nuuf gaha alhamdulillahi fixannee jirra nuti atummaan nu cina dhaabbattee namni hundinuu Oromoon ta'e hundi dhiifama nuuf taatee anamma akka asitti akka Oromoon duraan arramsaa jirtutti nuti lameen nu arramsaa jirtutti akka dhiifama nu godhan uummanni nu komachaa jiran akka dhiifama nu godhan asumaan dabarsiif. Bareeda laal daawwattoota keenya faraan immoo hogguu kana juuna gammachiise maalitti jalqabumaas kaameraa nuuf kaayii waan takka haasoo nuutu jira naanjee ijatee isan duratti odoo isin gartanii nuti wanni guddaan nuti feenu daawwattoonni keenya akka dhiifama nuuf godhan nu lameeniitiifuu isaanii fedha qabna asumaan akka daawwattoonni keenya dhiifama nuuf godhan hedduu nutti aaranii jiranii dhaamsa nuuf dabarsii naanjee obboleessi tokko ni balleessa maa balleessan jeena namni tokko immoo eega balleessee badii ofii beekee anaatu balleessee Oromootii akkam na gootan jee wanni goonu hin jirru anis isinis dhiifama haa goonuufi dhiifama rabbiif jecha godhaa fi balleesseetiin jiraa gama kiyyaanii daawwattoota keenyatti illee balleesse hamilee daawwattoota keenyaa cabseetiin ture kasababa kiyyaan soomaneetu jira kasababa kiyyaan masgiida deemee du'aayii godheetu jira kasababa kiyyaan beeta kiristaanii deemee hamilee cabuu keessa yaaddoodhaaf du'aayii godhaa turee jira dhiifama naaf godhaadhaa jee obboleessa keenya xiqqaadha dhugaa rabbii dubbachuuf ammallee daawwattoota keenya mucaan kun ijoolluma daaddaa sabaatiyyaati ijoollee as dalatte Oromoon akka jette jiini hangam fedhe yoo ibse waan halkaniin dhabuu jette jiini hangam fedhe yoo ibse waan halkaniin dhabuu jechuun danda'ee akka aduutti hin ibsu oduma ifoo jechuudha innilleen osuma ijoolleellee ta'uu dhiiraa ijoollummaa dilasiilleen qabu nama waa beeku nama waa hubatu garuu immoo namni biyya tana dhalatee fi hawaasni keenya ka biyya teenya dhalatee achi gurguddatee dhufe kuni wal dhaba saniif xiqqisho ijoollummaa qabu waliin ijoollummatee miira keessa galee waan kanallee godhe ammoo isin obboleessa keessan xiqqaadha ka balleeyse aymanis ta'e faraanis ta'e rabbiif jecha dhiifama godhaafiin isiniin jaa dhiifamni ka rabbiiti akkasii dhiifama godhuuf keessan koomentii jalatti barreessaadha nu gorsiisaadha nutillee dilii teenya guutuu rabbi dhiifama nuuf haa godhu akkasii daawwattoota keenyaan kan viidiyoo biraatiin walitti deebinutti salaamu alaikum